Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Qaaqitti qamadii jallisiin misoomaa jiru daawwateera. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota 195 yeroo jalqabaatiif simatee barsiisaa ture eebbisiise. Ministeerri muummee Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu saatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraattiin waliin tura. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Qaaqitti qamadii jallisii misoomaa jiru daawwateera. Daawwannaa kana irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni mootummaa biroon argamanii jiru. Wayita daawwannaa kanas ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruun biyya guddisuudhaan jallisii qamadiitiin oomishuu eegaluun qamadii gabaa alaatii biyyattiin bittee galchitu hambisuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan. Naannoo Oromiyaa keessattuu gama qonnaatiin wanti hojjetamaa jiru abdii baay'ee namatti tola. Qamadii duwwaa miti. Maangoo, abukaadoo, paappayaa waan baay'ee irratti sochiin jiru baay'ee gaariidha. Sochiin kun garuu waan barbaadu qaba. Sochiin kun maal barbaada? Tokkoffaa hojii kilaasteraa amma eegalle kana guutummaatti akka naannootti guutuu gochuu qabna. Bakka bakkatti gaariidha, bakka itti hafummoo jira. Eega kilaasteraan qonnaan bulaa walitti hine booddee immoo tiraaktaraa fi teekinooloojii ammayyaa guutuu akka argachuu danda'uuf mootummaan gargaaruu qaba. Eega tiraaktaraa argate booddee immoo dubbiin gabaa jira. Gabaan daandii barbaada. Gabaan ibsaa barbaada. Gabaan neetworkii barbaada. Isa akkasii immoo mootummaan guutaa deemuu qaba. Akkas gochuu dandeenye jennaan Oromiyaa keessatti jiruuf jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu jechuun uummata Itoophiyaa miliyoona baay'eetiin lakkaa'amu jiruuf jireenya isaa jijjiiruu jechuudha. Qonnaan bulaatu ijoollee barsiifata. Qonnaan bulaatu biyya eega. Qonnaan bulaan kun gaafa gannaa hin qotaa, gaafa bonnaa biyya rakkattu immoo deemee kan waraanfisa. Jiruu qonnaan bulaa jijjiiruu jechuun nuuf hiikaa baay'ee qaba. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya qonna irratti kan ta'aa jiru. Adeemsa amma jalqabeen mootummaan naannoo Oromiyaa cimee uummata isaa wajjin waggaa lama sadii hojjetee jennaan akka naannootti duwwaa osoo hin taane akka biyyaattis nyaataan of danda'uudhaaf sochii godhamaa jiru. Gama hundaatiin kan cimsee haala biyya kanaa jijjiiruu waan danda'u natti fakkaata. Hojiin misoomaa jallisii bara kana eegalamee jirus qonnaan bulaa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa akka qabus sirna daawwannaa kana irratti dubbatanii jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed. Kana deeggaruudhaafis mootummaan tiraaktaroota 1,000 ol marsaa lammaffaatiin gara biyyaatti seensaa jiraachuusaa ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Makiinaa hojjechuu dadhabne, xiyyaara hojjechuu dadhabne akkamittiin qamadii qotuudhaaf nuti biyya alaatii galchina. Qamadii qotuuf kan barbaachisu lafa, nama, tiraaktara, teekinooloojiidha. Kanaaf immoo ijoolleen keenya hojii gaarii keessa jiru. Ijoolleen ekstenshinii Oromiyaa galateeffamuu qabu. As duwwaa osoo hin taane Harargeetti hojii guddaa hojjechaa jiru. Jimmatti hojii guddaa hojjechaa jiru. Akka naannootti kun babal'atee qonnaan haala jiru fooyyessinee qonnaan bulaa naannoo keenya jijjiiramee jennaan nama miliyoona meeqaaf meeqatu jijjiirama. Maatii meeqatu jijjiirama. Hojiin xiyyeeffachuu kan qabu naannoo kana keessatti qonna irratti. Maaliif namni baay'ee kan jiru achi. Ijoollee baay'ee maatii baay'ee qabatee jira. Ijoollee isa barsiifatee jennaan boristaan sadarkaa itti ce'uu waan danda'uuf isinis jabaadhaa mootummaanis isin gargaara. Waliin taane haala amma jiru kana jijjiiruuf hojjechuu qabna. Tiraaktara baay'ee galchaa jirra. Amma ji'a 3-4 dura yaadattu taatan tiraaktara 1000 akka naannootti kan hiramaa ture. Ammas ji'a 3-4 booddee naannoo 1,000 kan ta'u fidaa jirra inirra. Waggaa lama sadii keessatti akka biyyaatti qonni keenya sangaarraa gara tiraktaraatti akka ce'uuf hojjetamaa jira. Bara tokkotti waan guutuu danda'amu miti. Sanyii filatamaa soo ta'e lafa mootummaan qabatee bakka bakkatti jiru baay'ee gara sanyii filatamaatti jijjiiree jira. Arsiitti lafti baay'ee qabatamee jiru. Abbootii qabeenyaan qabatamee ture kun kanaan dura akka jiruun gara sanyii filatamaatti jijjiiramee jira. Xaa'oofis hojjechaa jirra.
amma danda'amaa ta'e teknoolojii ammayyaa babal'ifannee qonna keenya fooyyeffachuuf mootummaan karaa bajataa namoota ramaduudhaan hojii guyyaa guyyaa qoratanii gargaarsa gochuu keessatti carraaqqii guddaa godhamaa kan jiru. Halkanii guyyaa hojjennee jennaan haalli keenya mijataa waan ta'eef jijjiiramuu hin danda'ama kan jiru amantaa guddaa qabna. Akka naannootti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee abdiin natti tola jabaadha. Qonnaan bultoonni aanaa Qaaqii jallisii qamadii kanaan misoomsaa jiranis muuxannoo haaraa kanaatiin oomishtummaa guddisuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Karoorri gubbaadhaa dhufee leenjii nuu kennanii yoo nu yaama warri qonnaa baay'ee nu liqimsamne. Maayii eegganti gallee booda yoo margu agarree ajaa'iba nutti fakkaate. Nu lagarra jiraanna akka carraa ta'e waggaatti yeroo 2 yeroo 3 oomishuu hin dandeenyayu. Qamadii jallisiidhaan qotamu agarreettis hin beeknu qonneettis hin beeknu raafuu maraa hundee diimaa dinnichaa hin dhaabna galaanni abbaa Saamu'eel yoo finfinnee guyyaa 2 roobe nurra gargalaa akkuma 200 nu kenname akkuma 500 nu kenname nu jalaa nyaataa boonyee dhisne. Kanaan bakkuma sanitti dhiitaa jira jijjiirama dhabne malee akkatti qonneen beeknu. Amma garuu yoo arginu marsaa lammaffaafuu baay'ee gahaa jira. Keessattuu kun hojii keenya miti hojii hojjetaa qonnaa aanaa keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf bootee ragaa ba'uudhaaf nu keessa bulanii baay'ee nu wajjin carraaqanii. Kanaaf oomisha biyya alaatti galuu hambisuufis ta'e jiruu keenya jijjiiruufis ta'e kutannee kaaneerra rabbiin nu gargaaru waan gaarii agarreera. Itoophiyaan sirna daldalaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf sochii taasiftuu milkeessuudhaaf adeemsa daldalaa ishee ammayyeessuu akka qabdu Ministeerri Muummee Ittaanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnin himan. Adeemsi hojii tajaajila galmeessaa fi eeyyama daldalaa kennuu karaa onlaayiniitiin eegalamee jira. Abaaboo Maammoo dabalata qindeessitee qabdi. Itoophiyaatti dhaabbileen miiliyoona 2.3 ol ta'an hayyama daldalaan galmaa'anii jiru. Hojimaata daldalaa ammayyeessuun ammoo lammiileen damee dinagdee irratti bal'inaan akka hirmaatan taasisaa jedhameera. Itoophiyaan hanga ammaatti damee elektirooniksiin hirmaannaa isheen taasistee gadaanaa akka ta'e Ministeerri Daldalaa Malaakuu Allibal dubbataniiru. Ragaan bara 2020tti ba'e akka mul'isutti qorannoo damee bulchiinsa elektirooniksiin biyyoonni dinagdee fi hawaasummaa itti fufsiisuu fi dorgomaa ta'uu isaanii guddisuun hojiiwwan garaagaraa hojjechuu irratti argamu. Ta'us biyyi keenya sadarkaan damee bulchiinsa elektirooniksiin irra jirtu yoo ilaalamu biyyoota 193 keessaa 178 irratti argamti. Kunis raawwii gadi aanaa fi biiroolee mootummaa hunda keessatti ciminaan hojjechuun nurraa eegama. Hojimaanni tajaajilaa fi kenniinsa hayyamaa onlaayinii hojimaaticha ammayyoomsuuf gahee guddaa akka qabu eerameera. Keessumaa immoo hojimaata daldalaa saffisaa taasisuun yaa'insa daldalaa fi investimentii guddisuu irratti gahee guddaa qabaachuu himan obbo Malaakuu Allibal. Hojimaata teekinooloojii fi kalaqa bu'uureeffate diriirsuun akka idil addunyaatti hojii daldalaa mijataa uumuun sadarkaa gadi aanaa biyyi keenya irra jirtu fooyyessuun damee investimentii fi daldalaa akka addunyaatti dorgomaa taasisnu guddisuu irra darbee faayidaalee biroo ni qabaata jedhamee amanama. Fakkeenyaaf hawaasa gara daldalatti seenaniif haala ni mijeessa. Deddeebiinsa maamiltootaa ni hir'isa. Malaammaltummaas ni hir'isa. Yeroo fi baasii ni qusata. Sochii Itoophiyaan hojimaata daldalaa idil addunyaa keessatti hirmaachuuf taasistu hojimaata daldalaa ammayyeessuu fi qophiilee barbaachisan taasisuun tarkaanfii barbaachisaa ta'uu Ministeera Muummee Ittaanaa fi Ministeera Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnin himaniiru. የዓለም የንግድ ስርዓት ውስጥ ለመግባት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ነው። Hojimaata daldalaa idil addunyaa keessa galuuf sochiilee garaagaraa taasisaa jirra. Dhimmoota biyya keenyaa hojimaata daldalaa idil addunyaa walitti hidhuuf gahee guddaa qaban keessaa tokko dhaabbata daldalaa idil addunyaatti makamuudha. Kanatti makamuuf qophii barbaachisuun haala dantaa biyya keenyaa eeguu danda'uun ta'uu gaafata. Dorgomaa gaarii taanee hirmaachuu qabna hojii kanaaf. Tajaajila haaraa hojimaata hayyamaa fi galmee daldalaa kennuu hojiirra oolchuuf qaama dhimmi ilaalu hundi itti gaafatamummaa isaa akka bahatu obbo Dammaqaan hubachiisaniiru. ዛሬ የምናስመርቀው የኦንላይን የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት ስርዓት ወደ ሙሉ ትግበራ ማስገባት Hojimaata onlaayinii haaraa hayyamaa fi galmee daldalaa har'a eebbisiifnu guutumaan guututti gara hojiitti akka seennu taasisuun yaalii hundi keenya taasifnu waan ta'eef hundi keenya sadarkaa irra jirrutti itti gaafatamummaa keenya bahuuf qophii ta'uu qabna. Akka ardii Afrikaatti
Hojimaata daldalaa mijataa warreen hordofan keessaa Moorishiis kan jalqabaa yoo taatu akka addunyaatti sadarkaa 12ffaa irratti argamti. Ruwaandaan akka Afrikaatti sadarkaa 2ffaa yoo taatu akka addunyaatti ammoo sadarkaa 38ffaa qabatteetti. Itoophiyaan akka idil addunyaatti biyyoota 193 keessaa sadarkaa 178ffaa irratti argamti. Hidhattoonni addaa naannoo Tigraay to'annoo jala ooluun leenjii haaromsaa fudhachaa jiran raayyaa ittisa biyyaatiin kunuunfamaa jiraachuu himan. Leenjifamtoonni kun wiirtuu leenjii Awaash Arbaa ajajaa kibbaatti leenjii haaromsaa fudhachuu irratti argamu. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Abdul Naasir Jamaal. Hidhattoonni humna addaa milishaa fi damee garaagaraa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin hiriiruun wal waraansa irratti hirmaachaa turan 700 ol giddugala leenjii ajaja kibbaa Awaash Arbaatti leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Leenjifamtoota kana keessatti daa'imman irraa eegalee hanga manguddootaatti kan argaman yoo ta'u, ministeera raayyaa ittisa biyyaa dabalatee qondaaltonni olaanoon raayyaa ittisaa sadarkaa leenjifamtoonni kun irratti argaman daawwataniiru. Leenjifamtoonni kunniin murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti haleellaa raawwachuuf leenjifamtoota kana hidhachiisuun waraansaaf akka qophaa'an taasisaa turuu himuun haleellaa murnichi raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate fedhaan osoo hin taane dirqamaan akka irratti hirmaatan taasifamuus dubbatan. እኛ ስንገባ ምንም የተነገረን ነገር የለም በወቅቱ ማለት ነው። nuti yeroo seennu wanti nutti himame hin jiru yeroo sanatti jechuudha. dhugaa yoo dubbanne yoo gansa giddu galeessaa taate malee miseensonni keenya eenyumtuu hin beeku yoo ta'es namni kamiyyuu hin waraanu kana dhugumattiin itti amana. ማንም ከመከላከያ ሰራዊት ውጊያ እንደነበረ አንድ ልዩ ኃይል የሚያውቅ የለም። humni addaa kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaa waliin wal waraansa akka qabu kan beeku hin jiru. Namoonni na waliin jiran tokkoyyuu hin beekan. Dirqama ajajaati jedhamee baane. Erga baane garuu kan nu qonname kan biraa ture. Yeroo baanu taphachaa baane. Waraana ta'uu eenyumtuu hin beeku. Leenjifamtoonni leenjii fudhachaa jiran kunneen raayyaa ittisa biyyaa miidhaa irratti qaqqabsiisan yeroo ammaatti qaama kamiyyuu caalaa isaan kunuunsaa jiraachuu himuun dhimmoota biyyoolessaa irrattis hubannoo gahaa akka horatan isaan taasisaa jiraachuu himu. መከላከያ በጣም ገርሞኛል እኔ Raayyaan ittisa biyyaa baay'ee na dinqeera. Humna addaa taanee yeroo nama tumnu isaan garuu gara laafoodha. Kanneen as keessa jiraatan hedduun isaanii amala baay'ee kan qaban jiru. Amala sana hunda keessummeessuun gorsaa fi barsiisuun bira darban akka maatii ta'anii jechuudha. መከላከያ ሰራዊት ግን እኛ ያደረገው ከጅምሩ እስከ አሁን Raayyaan ittisa biyyaa jalqabaa kaasee hanga ammaatti kan inni godhe bu'uura miidhaa isarra qaqqabeen osoo hin taane gochi uumames darbeera. Isiniin kan raawwatame miti. Isin dhalattoota Itoophiyaati, lammiileedha. Kanaafuu ofirraa adda isin baafne isin ilaaluu hin dandeenyu nuun jedhan. Kanaaf waan nu nyaannu nyaattanii kan nuti irra ciifnu irra ciiftanii nuun walqixa as jiraattu nuun jedhanii nu kunuunsaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaatti qajeelchaan hojii gamtaa Leetinaal Jeneraal Hasan Ibraahim hidhattoonni kunniin hedduun isaanii fedha isaaniitiin alattis waraansatti seenanis murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha biyya ganuu bane irratti waan hirmaataniif leenjii fi barnoonni ni barbaachisaaf jedhan. ብዙዎቹ ያለ ፍላጎታቸው የገቡ እንደሆኑ ይታወቃል። ልዩ ኃይል በሚለው በየክልሉ በሚደራጀው ልዩ ኃይል baay'een isaanii fedhii isaaniin ala itti seenuun ni beekama. humna addaa jedhuun naannoo hundaatti gurmaa'anii akka damee hojiitti ilaaluun miira naannoo tajaajiluu kan of keessaa qabanidha. Booda adeemsa keessa oola jibbaa TPLF'n adeemsiftuun si'aanii kan itti dabalamanis ni jiru. Akka waliigalaatti garuu hundi isaanii gocha TPLF heera mootummaa fi biyyaa diiguun waraana bane irratti kan hirmaatan waan ta'eef deebi'ee hirmaattota yookaan qooda fudhattoota yakkichaati. Kanaaf barnootaa fi leenjiin ni barbaachisaaf. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qanaa Yaadataa leenjifamtoonni olola murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay hafarsu hubachuun barnootaa fi leenjii kennamuuf seera qabeessaan hordofuun biyyaa fi ummataaf gatii kaffaluu akka qaban hubachiisaniiru. ከዚህ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው እናንተ kanaan booda kan isinirraa eegamu isin dogoggora isaan raawwatan ifatti hubachuu qabdu. kanaan booda hojiin TPLF akka amma dubbatanitti soba ta'uu sirritti akka mirkaneessitan. Kanaafuu leenjii kanaan barnoota dhiyaatu sirritti fudhachuudhaan ilaalcha dogoggoraa keessan akka sirreeffattan kanaanis biyyaa fi uummata keessaniif gatii kaffaluu qabdu. Haaluma wal fakkaatuun namoota dhuunfaa gocha badii irratti hirmaataniifis hojiin leenjii haaromsaa kennuu kan itti fufu tahuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Guddina diinagdee Itoophiyaatiif fayyadamummaa qonnaan bulaan mirkaneessuun hojii ijoodha jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Yuuniyeeniin hojii gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa magaalaa Galaanitti warshaa buna qindeessu birrii miliyoona 48 oliin ijaarsee eebbisiisee jira.
guddataa jamaa. Yuuniyeeniin hojii gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa bara 1991 kaapitaala birrii 800,000 fi 25,000 hundaa'e. Kaapitaalli yuuniyeenichaa yeroo ammaa birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 13 ga'eera. Yuuniyeenichi birrii miiliyoona 48 baasii taasisuun warshaa buna qindeessu magaalaa Galaanitti ijaarsisuun eebbiseera. Warshichis buna biraandii Waankoo Kooffii jedhuun akaawee daakuu fi samsuun tuttuqqii namaatiin ala oomisha. Hojii gaggeessaan itti aanaa yuuniyeenichaa obbo Dajanee Irphaa yuuniyeenichi miseensota isaaf hanga ammaatti birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 91 ol akka qoode ibsuun warshaan Waankoo Kooffii galii bunarraa argamu fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan. Guyyaa har'aa kan eebbisnu piroojeektii gurguddaa lamadha. Piroojeektuun kun tokkoffaa godina Gujii Lixaa irratti magaalaa Garbaa irratti kan ijaaramee jiru mana kuusaa ammayyaa buna kuntaala 200,000 qabachuu kan danda'u ijaaramee yeroo ammaa kana xumuramee jira. Kaayyoon Waankoo inni guddaan oomisha dheedhii gara oomisha kanatti gurguree galii fooyya'aa kanaan dura hin arganne argachuudhaaf kan dhaabbatedha jechaadha. Yuuniyeeniin hojii gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa yeroo ammaa waldaalee hojii gamtaa 400 ol qonnaan bultoota 500,000 fi 57 ol of jalatti haammateera. Daayirektarri olaanaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa obbo Ahmed Said miseensonni waldaalee hojii gamtaa akka Oromiyaatti miiliyoona 8.9 gahuu ibsan. Uummanni 2,600 ta'u gara fedhii isaatiin miseensummaatti dhufee jira. Kun miseensa waldaalee hojii gamtaa naannoo keenyaa miiliyoona 8.9 irraa akka gahu godhee jira. Qusannaa irrattis qarshiin miiliyoona 132 ji'oota lamaan kana keessatti sosochii gaggeeffameen qusatamuu danda'amee jira. Kunis qusannaa waldaalee hojii gamtaa naannoo keenyaa biiliyoona 4.7 akka gahu gumaachee jira. Kaapitaalli waldaalee miiliyoona 189 ji'oota lamaan kana keessatti sosochii kanaan kan horatame yoo ta'u, kaapitaalli waldaalee keenya waliigalatti biiliyoona 7.6 akka gahu gumaachee jira. Daayirektarri olaanaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa federaalaa obbo Usmaan Surur yuuniyeenonni oomishaalee biroo irrattis sona dabalanii gabaaf dhiyeessuun qonnaan bulaa fayyaduu qabu jedhaniiru. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumama Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee diinagdee cimsuuf gurmaa'uun barbaachisaa ta'uudha kan kaasan. Ijaaramuun diinagdeedhaaf, ijaaramuun siyaasaaf, ijaaramuun waa hundaaf nu gargaara waan ta'eef keessattuu immoo diinagdee keenya karaa waldaatiin ijaaramnee oomisha keenya qulqullinaan oomishu, saffinaan oomishu, baay'inaan oomishuun isa oomishne immoo gabaadhaaf dhiyeessuun, isa oomishne immoo gara industiriitti sona dabaluun baay'ee nurraa eegama. Kana waan ta'eef gama kanaan amma riifoormiin waldaa jalqabamee riifoormii kana cimsinee hooggansa waldaa cimsinee jabaannee fuulduratti deemsisuun baay'ee murteessaadha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa diinagdee qonnaan bulaa osoo hin fooyyessin biyya nu guddisna jechuun waan hin danda'amneedha jedhan. Dallaalotaa fi daldaltoota muraasaaf jedhamee qonnaan bulaa horsee bulaan akka hin fayyadamne gochuu jechuun biyya akka hin fayyadamne, biyya akka of hin dandeenye, biyyi nyaatee akka hin bulle gochuu jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa hojii gamtaatiif qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaaf jecha wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Seeraa haa ta'u, namaa haa ta'u, poolisii haa ta'u, sirnaa haa ta'u, kanaaf hin ta'u taanaan hin jijjiiramaa jechaadha. Kun beekamutu irra jira. Fakkeenyaaf magaalota Oromiyaa keessatti argaman giddugala gabaa haa ta'u, warshaa haa ta'u, waan barbaaddaniif yookaan mana kuusaa haa ta'u, lafti hin barbaachisa taanaan waldaalee bu'uuratiif mootummaan naannoo Oromiyaa liizirraa bilisa dhiyeessuudhaaf murteessee jira. Kanaan itti gargaaramuu danda'u sinirra jiraata jechaadha. Magaalaa Finfinneetti manneen jireenyaa waliinii 21,000 fi 695 seeraan alaa qabamanii jiran gadi lakkisiisuudhaan fayyadamtootaaf carraadhaan akka dabarsuu kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteesseera. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee walgahii gaggeesseen weerara lafaa gamoowwan abbaa hin qabne manneen jireenyaa waliinii kan gandaa fi daldalaa kanneen seeraan ala qabaman ilaalchisee argannoo qorannoo argame irratti yaada murtoo dabarseera. Walgahii idilee har'a gaggeesseenis gamoowwan abbaa
hin qabne 322 caalbaasii ifaatiin gurguruudhaan gara kaaznaa mootummaatti galii akka ta'an murteessee jira. Akkasumas manneen jireenyaa waliinii kondominiyeemii karaa seeraan alaatiin qabamanii fi duwwaa ta'anii argaman 21,695 fayyadamtootaaf akka darban murtoo dabarsuu ragaan waajjira pirees seekreetariyaatii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Abbaan taayitaa galiiwwan Oromiyaa baatii 6 darbanitti galii karooraan qabame ol birrii biiliyoona 16 ol walitti qabuusaa beekseera. Galiin argame kunis kan bara darbeen caalmaa birrii biiliyoona 4.1 qabaas jedhamee jira. Guddataa Jamaa dabalataa qindeesseera. Abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa bara baajataa 2013tti galii birrii biiliyoona 29 walitti qabuuf karoorsuun sochii eegale. Baatii jaaf ammoo birrii biiliyoona 14.5 funaanuuf kan karoorfate yoo ta'u, karoora ol birrii biiliyoona 16 ol walitti qabuudha daayirektarri olaantuu abbaa taayitichaa aadde Maskaram Dabbabaa kan ibsan. Akka waliigalaatitti ji'oottan jaha kana keessatti karoorri keenya biiliyoona 14.573 yoo ta'u, raawwiin keenya biiliyoona 16.195 ta'a. Dhibbeentaan dhibbaan 111 ta'a jechuudha. Caalmaa galii sassaabameenis yoo ilaallu naannoo biiliyoona 4.1 maallaqaan guddina isaatiin yoo ilaallu immoo dhibbeentaa 30 qabxii duwwaa 7 ta'eera jechuudha. Raawwiin galii walitti qabame kun karooraa ol akka milkaa'uufis mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo laachuu kanfaltoota gibiraa haaraa horachuu fi sababoota biroos heeraniiru aadde Maskaram. Namoota eeyyama daldalaa otoo hin baafatiin hojii daldalaa keessa jiran naannoo 32,700 ol arguun danda'ameera. Kan biraas gamoowwan kiraa gamoo irratti kanaan dura waan gaariin hojjenne gamoo magaalota keenya keessa jiran baay'een isaanii magaalota keessa jiranittidha galii isaanii gibira isaanii kan gabbaranii. Dabalateetis maddoota galii gurguddoo adda baasuu magaalota keessatti. Magaalonni keessaa hojii daldalaatiin ho'ina qaban sochiin dinagdee magaalota keessatti ho'ina qabu kan akka magaalaa Sabbataa, Adaamaa, Burraayyuu, Bishooftuu kan kana fakkaatan keessatti maddoota galii gurguddoo kan akka warshaa, kan akka gamoo, kan akka manneen kuusaa irra deemanii tokko tokkoon sakatta'uudhaan saaphana taaksiitti warra hin galle yookaan immoo galii galchuudhaa qaban sirnaan warra galchaa hin jirre adda baafachuudhaan galii isaanii bifa guddaadhaan akka galfatan hojiin hojjetamee jira jechuudha. Dhaabbilee garaagaraa Oromiyaa keessatti argaman kan galiin isaanii federaalaaf galurraa galii waliin irraa Oromiyaan birrii biiliyoona 2.9 argachuu himameera. Galiin argame karooraa ol ta'us bal'ina naannattii fi qabeenya qabdu waliin kan waliin simne ta'uu aadde Maskaram ibsaniiru. Kanaafis rakkinoota tokko tokko kaasuun. Akka baay'eetti wanni darbee keessattuu magaalota keessatti kaffalaa gibiraa hunda biras yoo ta'u baate magaalota keessatti wanti ilaalamaa jiru nagahee kutuutu dhaabbatee jira gonkumaa jechaadha. Nagahee baatii kutuun dhaabbatee jira. Inni kun rakkoo guddaadha ta'eeti kan argame. Duula onkoloolessa 11 irraa kaanee mana keessatti deemnee hojii hojjechuudhaa jalqabne kanaan mana baay'ee bira ga'ame waan kun akka sirratu dursaa barsiisuudhaan itti aansinee sirrachuu dinnaan immoo tarkaanfii seeraa fudhachuudhaan wanni hojjetame yoo jiraate illee namoonni ammallee waan sanarraa baratanii deebi'uu diduudhaan yaa'u nagahee kutuudhaaf abboomamuu ta'uu dhabuun akka rakkoo guddaatitti kan laalle jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii kaa'uun karoora abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa karoorfate irratti dhibbeentaa 20 dabaluun galii akka walitti qabamu kan murteesse yoo ta'u, raawwiin isaas baatii ja'an kanatti dhibbeentaa 99 akka ta'e ibsameera. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota gosa barnoota garaagaraatiin barsiisaa ture eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi kaampaasiiwwan 4 keessatti barattoota barsiisaa ture 5,600 ol eebbisiiseera. Eebbifamtoota keessaa 356 digirii lammaffaatiin yoo ta'u, 6 digirii sadaffaa PhD'n ta'uun ibsamee jira. 20 ammoo hakiima yaalaa dooktereetiin fi kanneen hafan ammoo digirii jalqabaa ta'uun ibsamee jira. Yuunivarsiitichi barattoota 6 digirii sadaffaa PhD'tiin eebbisiisuun isaa yeroo jalqabaatiif ta'uu eeramee jira.
Eebbifamtoota keessaas 1,640 dubartoota ta'uu himamee jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa barattoonni ogummaa barataniin haqummaa biyya isaanii akka tajaajilan dhaamanii jiru. Bu'aa ba'iiwwan keessa darbanis hojii egeree isaaniitiif muuxannoo akka ta'u dubbatanii jiru. Yuunivarsiitichi dhiibbaa weerara vaayirasii koronaa damee barnootaa irratti uume dandamachuudhaan barattoota isaa eebbaaf akka qaqqabsiise eeranii jiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa. Yuunivarsiitiin Odaa Bultumii fi Mattuu barattoota ogummaa garaagaraatiin barsiisaa turan eebbisiisanii jiru. Yuunivarsiitiin Odaa Bultum barattoota ogummaa adda addaan barsiisaa ture 929 eebbisiisee jira. Yuunivarsiitiin Mattuus haaluma wal fakkaatuun barattoota ogummaa garaagaraan digirii jalqabaa fi digirii lammaffaatiin barsiisaa ture 2896 marsaa torbaffaaf eebbisiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Dambidoolloos barattoota 1,095 yeroo jalqabaatiif simatee barsiisaa ture eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarrattis keessummoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo argamanii jiru. Olaanaa Yaaddeessaa dabalata qaba. Bara 2010tti hojii baruu fi barsiisuu kan eegale Yuunivarsiitiin Dambidolloo bara kana barattoota ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture 1,095 marsaa jalqabaatiin eebbisiiseera. Barattoota eebbifaman keessaa 345 dubartootadha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee dhamaatii dheeraa booda bu'aa dadhabbii keessanii arguu keessaniif baga gammaddanii jedhani. Caasaalee mootummaa fi hawaasa yuunivarsiitichaa milkaa'ina kanaaf gahee isaanii baatanis Dr. Lataan galateeffataniiru. Keessummaa kabajaa sirna eebbaa kanaa kan ta'an hoogganaan biiroo misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa ifaajjii dheeraa booda milkaa'ina kana arguu keessaniif baga gammaddanii jedhani. Eebbifamtoota guyyaarraa baga gammaddan. Waggaa sadii fuuldura iddoo garaagaraatii baatanii Dambidolloo gaafa dhuftan mana keessan dhuftan mana obboloo keessanii dhuftan biyya gootaa dhuftan biyyatti dhuftanii ittiin qaanofne ittiin darbatamne keessa jiraattan targamtan waan ta'eef waa'ee Dambidolloo eenyu walitti dubbachuu kan danda'u isinii kun hojii guddaadha. Kun jalqabbii keessanidha. Kana boodas ogummaa barattaniin maatii isin barsiisee fi biyya keessaniif bu'aa buusuun isinirraa eeggamasii jedhani. Har'a eebbifamtaniittu. Eebbifamtanii baatan jechuun dhuma barumsaa miti. Barumsa eegallee jechuudha. Carraan ittaanu kan biraa jiraachuuf of qopheessuudha. Namni jiraatu dorgomaadha. Dorgomaa ta'uuf yeroo hundaa qaroomina barbaada. Qaroomina qabaachuuf dubbisuu barbaada, barachuu barbaada. Kana adaraa akka ulkaafatanii barbaada. Lammaffaan eebbifamnee erga finnee booda nuti eebbifamtoota warra hojii waajjira mootummaa irra deemee sektara mootummaa irra deemee rakkatu qofaa otoo hin taane waan baranneen waan dandeenyeen gad of qabnee hamma ogummaa keenya hamma beekumsa keenya hojjechuuf carraa arganneen. Carraa kamiin utuu hin tuffatin seenuun barbaachisaadha. Barattoonni eebbifamanis gammachuu isaanitti dhagaamee ibsuudhaan waan danda'an hundaan biyya isaanii cinaa dhaabbachuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaaniis dubbatani. Erga koovidiin booda haalli barnootaa baruuf barsiisuu baay'ee gaarii ture. Haalli nageenya keenyas baay'ee eegamaa ture. Humnooti nageenyas baay'ee nuutu turani. Hawaasni naannoo kanaas nageenyaaf fedha qabu. Akkasumas akka ijoollee isaatti nu ilaaluudhaan nu bira dhaabbachuudhaan rakkoo keenya hunda wantoota gara jeequmsaatti nama nu kakaasan hundallee akka nu ittiin rakkannetti wantoota ka'umsa ta'an hunda jalqaban duraa quluudhaan hawaasni naannoo kanaa utubaa guddaa nu godhaniiru. Itti aansuudhaan humna nageenyaa naannoo kana jiran baay'ee galateeffadha. Egaa ogummaan ittiin baradheeni dirqama bahuudhaan qaba. Darbees biyyaafis jalqaba biyyaaf jaalala biyyaa mul'ise ammani waanan baradheen biyya tajaajiluudhaan barbaada. Waanan baradheen immoo ofiis tajaajiluudhaan barbaada. Kunis immoo mootummaa eeguu osoo hin taane ogummaan baradhe hojii irra oolchuudha.
Ministeerri muummee Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisan. Ministeerri muummee biyyattii Silveester Lungaan amantummaa fi deeggarsa miseensota paarlaamaa biyyattii waan dhabaniif kan aangoo gadhiisan jedhamee jira. Sagalee 367 mormiin kan irratti dhiyaate yoo ta'u, harka mirgaa ministeera muummee biyyattii duraanii Joosef Kaavila akka turanis himameera. Ministeerri muummee kun aangoo gadhiisuun pirezidaantii biyyattii Felix Tshisekediif nama barbaadan akka bakka kanatti muudaniif kan haala mijeessuudhaas jedhamee jira. Aangoo fedhiin kan gadhiisan ministeerri muummee kun bara faranjootaa fulbaanaa bara 2019 irratti ture aangoo kan qabatan. Gabaasni kan Afrikaa Niwusi. Daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan mata dureewwan oduu si yaadachiisna. Jilli ministeera muummee Abiy Ahmediitiin durfamu godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Aqaaqiitti qamadii jallisiitiin misoomaa jiru daawwateera. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota 1,195 yeroo jalqabaatiif simatee barsiisaa ture eebbisiise. Ministeerri muummee Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ganama kanaatiif qabanne kan hangamaa ture qophiin keenya hanga sa'aatii 6tti si wajjin turtii taasisu oolmaa gaarii.